كان دوي ولين قما بربادنا كان دوي ولين أمارة تخيسة جروف وللرات أو Raasaa dhufanii gastumanii raasaa Arsiif hararge gaafa mataa wallee ميجي mucaa walloo جني mucaa walloo قرنسا جولي هركاك أبداً كينسي تكوكران جام ما تفيدو تنجرو دبين نمني أفني أفتوس مالتوش على كيسيسو كابا أما تكو عادا أفتون بيتا أفان دبين دبتورا نما مرتيستا لكي فدا قامني وان كان راوچو جرو في خندقرو جرو للامان كان جران لبنا ما قال لك سوديم نامتي إجولين تينيتان أورومو جرا أرسي فرارجين جرينا جولين غري لما باتيتان أورومو دا قبسما لفاتي والغوتي توكو بيرا سديد جو جراتي توكو بيرا توكو جرات شمال وروان هند دبت جرا من فراتنا رقاك أبني حافدني توكو نبيرا جرا جري توكو جسان قال لك سو أفوري نبيرا جرا جري قال لك سو جولين غرتي غرين هرارجيتيس غرين جولي أرسي جتوس قامك غرتي بيرا جروخان يو قال لك فتنتك آتو جرانا ilmooteenya ijoolleeteenyaaf isinirraa hoo gartee saayidii tokko qabachuun isinirraa mul'atin fiidii obboleessa kee jookar sibira jira ni beeyta hin dalagatta qaama san deeggaru jira walii gallee yakkamaadha obboleessi keenya ka gartee eenyu kaanis gartee gara eenyu maqaan hun dhibde jira keenya qaamni gartee ijoollee teenya ammaas eenyu gama kaaniin ijoollee harargeetan maqaa isaanii naa himaa kareefu sana eenyu maqaan isaa جنيمو jinni jettanis jara keenya inninis yoo waan kana raawwachuu baate kafiila jiraan jiracha waan kana deeggaru jira yeroo baay'ee arku jira walii gallee joolleen gartee kullachuu joollee teenya jirana warri amma hedduun asirra teessan kunis qaama gartee feesbuuk irrattis tiktook irratti jookii lubbuu namaa gootan haati teessilaa anis obboleessi kiyya ka gadaameessaa keessaa behe obboleettiin tee gadaameessaa keessaa baate kana ta'a hin raftan waan kana birriitti kafartanii lubbuu isaa bara du'aa isaa fudhattanii awwaaluu barbaadan dila kana teessanii kasaaraa rabbis hin godhini gareen jookar bira jirtu gallakkinu haa dubbatu an waan kana keessaa behe ani oromoodha lubbuu hulii warra gaffiddanis ittiin gaafatamu baasaa gallakkisa ani keessan jiru jedhee walaba dubbachuu qaba kaanis akkas jechuu qaba oromoo duula lama walloltee booji'amaa falasxiinii fi israa'elii miti falasxiin ummata saba biraati jarri kan saba biraati walii gallee qaama kana dubbachuu danda'u qabna qaamuma biyya keessa taa'u biyya faranjii taa'u kan oromiyaa keessa taa'u waan kana ka deeggaruus ni jira asirratti argaa jirtan jirana gallakkisuu qaban ilmaan oromooti haati ilmoo takkisan qabdi waan walii ara jarra warra bosona jiru hattuu dhiisa hattuun gandaa fi kutaan qabdu jarri asirra nu dhufe qaamni kun waan kana osoo deeggaranii ilma oromoo tokko nama islaama jarri kun kanaafin isaan gaafadhe isin islaamaa jechuu warra salaatu warra soomanu yoo ta'an joollee bira jirtu tokkicha bira jiru gallakkisuun qaamni dura gallakkisan sawaba qaba kabaja qaballe falastiin maali israa'el biyya mootummaa guddoo qabdu fuutee qaama isii gartee waan booji'amaa qabdu lolarratti dhayxee fuute gallakkistee jarri kunis wal dabarfachuutti hin jirru ilmaan oromootiin ilmaan islaamaa kana wal godhu jira daangaan kutaa harargeetii fi arsiidhaa suud arabiyaa keessa hin jiru keessaa bahu qaban jarri kun jinnii fi jookar keessaa bahu qaban wal beekan qaama kana beeka qaama san beeka ilaa hattutti walii hidhatanii jiran isaanuma kan biyya keessa taa'ee waan kana deeg ani keessa hin jiru nuti oromoodha lafti oromoo takka eenyu wajjin jiraadha si komando wajjin jiraadha afran qalloo wajjin jiraadha jedhu no isiniif dubbiin namaa isinii galuu qabdi directive indirect jira lisaanul haali fi maqaalii jira namni deeggaraa jira gandummaa leellisu jira namni asirratti nabi muhammad takka gandummaadhaaf gandani qabaa gandummaaf hin qabsoyne saba meeqaa hojii jiraate biyya faranjii keessa eenyu hojii jiraa jira sabaa sablammiidhaan mootummaa biyya teenyaa bulaan jiru oromoon islaama taate kam warra dulte jarri obbolowwan shayxaanaati obbolowwan sabaatiim jarri kun gallakkisuu qaban namuma tokko lubbuu takka gallakkifannee ani gallakkifamee jedhu nu jechuu qaba gammachuun na gallakkistee oromoon tiyya sabni kiyya na gallakkisa jedhee dubbachuu qaba kan du'e waliin gumaa barbaaddanna kan du'e waliin awwaanan lafee illee yoo jiraate kan badee hunda harargee fuudhe kan badee hunda ijoollee arsii fuudhe hin jedhina qaama gartee viidiyoo asirratti argine qofaaf ragaa baana nama abaluu bira jirattee shakkii ta'eetiin nutti hin fidin ragaa yoo qabaatte viidiyoo yoo qabaatte fidi du'aallee qabrii isaa bakkeetti awwaalan dhayinee lafee isaa guurranna asii achi isaa hin fixina jookarii siyaama kaan siyaama isaan lamaan walitti araarsa isin lamaan kun keessaa baha dubbii afaan isaaniitirra joollee teenya tana harargeetis ani keessan jiru jechuu qaba maa kadhachaa oltan dubbii takka namaa fixa
dubbita ka rabbii fixa du'aan si fudhatee dubbita ka abbichumaa fixa jedha jara kana kan dubbii fixu jarana hattuu keessan seenina hattuun mootummaa hunda jala jirti mootummaalleen hattuudha ilmi namaallee hattuu qaba waliigallee waan hattuu keessan jirru gortee waanuma hulii laayif irra dhufu feemasoota isinis dhorku laayif dhufa ifiif jala dheexanii itti mudi irraa sheer gootanii itti nuufidi asirra taa'ee namni tumi yeroo jedhuun isinitti dhagaamtu what do you guys think lubbuun qabdanii maali sheekaa fi guyyuu araara waliin jettan oromoo amantii qabdanii amantii lamaan akka amsaan jee ol deebisa jara fidanii ka galgala kana jiru nu dhageessisanii gallakkisu kaan borumtii gallakkisu bira jara kana jarana wanni borutti dabarsanii baalamatti qaban haadha isaa beeytan jookara haadha isaa beeytan jinni haadha isaa beeytan ganda isaa beeytan abbeeraa isaa tokkoo fi lamaan ati beeytu san naa obsi naa isin gaafadha namni tokkoo fi lamaan ati beeytu san warra guruppii san ijoollee tana qabee nama cafaquumi guruppii ati wajji jirtu. Ila usalamda wanti kun guruppii miti namni ganda kiyya keessa nama qaban jedhee qabee fida malee namni guruppii gandummaan ijaaratee qabu hin jiru. Ani guruppii takallee keessa hin jiru. Guruppii fakkeenyaaf namni gandummaan guruppii ijaaratee nama keessa cafaqumu nama keessa ajjeesu hin qabu. Erga arsiin tokko qabame laayivii kiyya banadhee maal jedha atillee harargee qabii kootteedha. Qabeetuma fidee tuma gadhiise ta'e ubbira kaatee san ammoo gaafana rakkoo takka hin qabu. Ammoo guruppiin ijaaramee waan guruppiin labsamuu miti. Jookar guruppii ijaaree waan harargee qabsiisaa ture miti. Ani laayivii kiyya banadhee nan ta'a. Nama qabee fide ammoo wal galchee tumsiisee gadhiisa. Akkas malee dubbiin waan dhiifama Hamza waa gaafachuu barbaadeeti mee akkuma isinii toltuu fi Jookar akkasiin jedhe Jookar nama tumsiisuu nama jinniini jinni nama hunda deemu. qeerransa kiyya mee qeerransa keenya yeroo takka mee dhiisme nama lama beeka jechuun namni nama qabee harkaa qabu namni nama lama caalu hin jiru dhaggeeffadha. Haqa feetanii mee dubbii dubbii fi akka waxan taane waa gaafachuu barbaadeeti murtii kiyya. Mute gorod murtii kiyya mute gorod. Ustaad Qaasim gaafii gaafadhu meetti booda waan hin jiru. Gaafii gaafadhaan mee Jookariin gaafadha. Jookari ati ijoollee nama si bira jirtu jirti si mataa kan kee bira. Ana nama ani mataa kana bira hin jirani. Okay tamam. Ijoollee nama qabsi ati qabsiifte hoo jirti taati fi kan keeti qabsiifte taati deeggarti. Okay ijoollee beektuun jirti jettee mi amma. Nama qabee fidee ijoollee beektu sani itti bilbiliti ijoollee san dhiyeessi karaa saniin deemna kalaas. Amma qeerransi faati maal jedhee na bira hin jirti ijoollee jedhee amanee jira. Tole ati ergaa ufii kan keetii hin qabin ijoollee ni beektaa ijoollee hin beeku jechuun hin danda'amu. Waan itti jirtu waan taateef hin beektu jechuun hin danda'amu. Ijoollee lamaa sadii hin beektu sanii ijoollee sanirra hin caaltuti ijoolleen sun akka dhuftu godhi. Tamam amma kan akka dhuftu godhi Hamza itti fufi. Tamam. Jookar. Akkana godha. Ayyee nam fichisiisa. Nama ijoollee arge nam fichisiisa rakkoon qabu. Tokkoffaa irratti qabaanii gara kiyyaatii fi qabaan gara wal fakkaatu. Qabaa kiyyaa fi meeqaa kanan dubbadha. Qabaa kiyyaa fi ka jinni wal fakkaata. Jinniin illee laayivii banatee ta'a raasama keessa namni qabee itti dhufa. Ka barbaade gastii isaa tumee ka barbaade gastii ufitti tumee deema. Qeerran sana ammoo warra waraanaati. Warra daangaa Yamanitti nama sadii qabe. Sadiin ofii ubbiraa qaba. Ka ammoo kiyya raasaa dhufanii gastii kiyyattumanii raasaa dhufanii qaban waan ta'eef qabaan kiyyaa fi qeerransa wal fakkaatu. Qabaan kiyyaa fi ka jinni wal fakkaata malee. Jinniin illee yoo fakkeenyaaf ijoollee arsii yoo xiqqaate nama aga shanii ga'e nama shan moojaayu. Jahanuu kan dhiyeessu ta'e sa'aatii ammaa kana danda'ee kan gastii isaa irratti. Siif harargee waliin qabdu seenaa Oromoon Oromoof bu'uurri ka'umsaa arsiif harargee gaafa mataa waldhee miilli hin gaafatamu waan jiru posti godhee ture. Barreeffama kanaan amma dura dubbadhee hin ture. So sanirratti maal jeen akkana laal. Badii irratti badii fi kabajaa dhabuu jedhamti. Tanaaf ijoollee teenya tun isiniin maltu wanni isiniin malu jaalala wal taatanii amaara achi keessa jiruuf walirraa dhawuudha. Walirraa wal eeguudha. Warra qabeenya isin saamu kana walii galtanii Oromoon hundinuu walii galtanii nama qabeenya saamu kana bakka takkaa dheeyxanii irra duultanii dhaabsisiisuudha qabdan.
Kuni dhaamsa obboleessa keessa wallaalaa tokkootu isinitti himu jira. Isin lachuu isin jaalatu. Si galee? An tanaan isiniin ja'a warra gartee onlaayinaa irratti dhufee dubbii tana warra onlaayinaatii wajji waliin qabsiisina. Warri onlaayinaa yoo arra isin achii duutan ummaa maamaata haadha teessaniif sumuniin ergu. Na amana haadha teessantu isin dhaba. Obboleeyyan keessantu isin dhaba warra gartee barahaa keessa jiru. Si galee? Obboleettii teessantu isin dhaba. Ganda keessantu saba keessantu isin dhaba.